dhimmi ijoon ajandaan haarofti yookaan wanta ammatti Oromoo fi Oromiyaa harkaa qabu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo galaa jiru wal qabate wantoota garagaraatu deemu jira. Itti aansuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe kan bu'aa bahee hedduu arge kan lubbuu ofii qabsiisee manaa bahe kan miidhamni ummata kiyyaa miidhama kiyyaa duuti harmee kiyyaa du'a kiyyaa hidhamni ummata kiyyaa miidhama kiyyaa jedhee warra laga galeef galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa jechuu fedha. Sababni kana jedhuu fi akkuma guyyaa takka dura fuula feesbuuka kiyyaa irratti maxxanse nama lubbuu ofii qabsiisee qawwee hidhatee daggala gale dhiisiitii namni mana ofii keessallee taa'ee saba kanaaf sagalee ta'e anaaf nama galataati. Because qabsoon kallattii garagaraa qabdi. Kan qawween qabsaa'u haa galatoomu, kan qalamaan qabsaa'u haa galatoomu, kan sagalee ta'uun qabsaa'u haa galatoomu, kan miidiyaan qabsaa'u haa galatoomu. Qotee bulaan lafarratti waan qotaterraa waan bocaterraa fuudhee qabsoo ilmaan Oromoodhaa sappoorti godhe haa galatoomu. Kanaaf qabsoon kallattii garagaraa qabdii jedhama. Siigalee warri karaa nagaatiin qabsaa'u dirqama kootuuti qawwee lafa kaa'ee qalama qabadhu jechuun qabu. Warri qawwee qabatus natu sii beekaa karaa kana bahi kootu hidhadhu laga kana ce'ee wanni jedhus fudhatama hin qabaatu jechuu. Kan biyya ormaa jiru dafqa ofii xuruuree itti dadhabee itti ittanee galii argaturraa paarsantii muraasa irraa ciree irraa muree irraa qusatee qabsoo warra biyya keessa sappoorti godhanii jechuu. Kanaafuu namoonni gara barbaadaniin kallattii itti amantaniin qabsoo ummata Oromoo utubdan galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo kalees Oromoof gadi bahe, Oromiyaaf gadi bahe, miidhama sabaatiif gadi bahe gaafa galus Oromoo fi Oromiyaaf jecha haati ilmaan hiyyeessaa bohaa jirtiif jecha ummanni Oromoo dararaa jiraaf jecha Oromiyaa irra kan wal fixaa jiru Oromoo fi Oromoo qofaa jechuudhaan gara biyyaa, gara magaalaa, gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee warri dhuftan galatooma ana haa dhufu. Isin jaalachuu qofaa miti lubbuu kennas dabarsinee isinii kennina. Sababni lubbuu deebii hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo kalee maqaan beeynu kan dhageettii gurraa qofaan beeynu kan seenaan beeynu kan kitaaba irraa dubbisnee qofa beeynu dhokaastanii qabatamaan nu agarsiistanii galatooma kabajatu isiniin mala. Kabaates galatoomi, kagaltes galatoomi. Oromoof gadi baate, Oromiyaaf gadi baate, Oromoof galte, Oromiyaaf galte. Galatoomi ulfaadhu. Jaalsanyii fi jiila isaa warri isa wajjiin karaa nagahaatiin handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa socho'aa jirtan baga nagahaan galtan. Itti aansuudhaan qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa hunda jechuu osoo hin taane qaamni muraasni warri nagaha dhugaatti amantan warri waboo simattanii kunuunsa isaa godhaafii jirtan galatoomaa ulfaadha. Sababni isaa namni kaayyoo dhugaatiif qabsaa'u namni saba kanaaf gadi bahe dirqama ebalutu bulchuu qaba, dirqama ebalutu bulchuu qaba, dirqama ebalutu bulchuu qaba osoo hin taane rakkoo guyyaa har'aa ummanni Oromoo irra jirurra dhaabatee nama nagaha labseedha. So qaama mootummaa keessaallee muraasa galatoonfachuu barbaada. Kanaaf warri waraana bilisummaa Oromoo irraa cittanii galtanis warri qaama mootummaa keessaa nageenya akka bu'uuf shoora guddaa taphattanii waboon qaama kiyya, qomoo kiyya, dhiigni keenya tokko, lafeen keenya tokko, galmi keenyas tokko
siyaasatu gargar nu godhe jettanii simattanii irra deebiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Kuni garuu gahaa miti. Amma irra hedduun isaa waraana jaal sanyiin hoogganamu kagale. Garuu ammas waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromoof jedhee gadi bahe, Oromoo qabsaa'aa jedhee kan gadi bahe haganaa miti. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf paarsantiin 2, paarsantiin 3, paarsantii 5 caala waan darbu irraa hin tuqamne. Ammas waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhatee sochitti jira. Ani personally akka gumaatti saayidiin an tokko qabadhee tokko abaaru hin jiru. Qaamni ani deeggaru hin jiru. Miseensummaa takka hin qabu. Ani kafaa'oo miti. Ani abaa'oo miti. Ani paabaa'oo miti. Ani maalii miti. Dhaaba tokko keessa hin jiru. Dhaabni ani qabu tokkoo fi tokko. Ka Rabbi keessan na uume, ka Rabbi isaaf na uume, ka lubbuu kiyyallee yoo dabarsee kenneef kokkolfaa lubbuu kiyya gumaachuuf dhaabni kiyya dhaaba Oromooti. Dhaabni kiyya eeyyan dhaaba Oromooti. Garuu akka dhuunfattis haa ta'u maqaa dhaabaatiin waliigaluu dhabanii gaafa walitti gaarreeffatan na dhukkuba. Because anillee ilma Oromoo tokko waan ta'eef. Kanaaf please warri waraana bilisummaa Oromoo deeggartan waan nagaha buusu qofa irratti fokas godhaa. Warri mootummaa biyya bulchu deeggartanis waan nagaha qofa irratti xiyyeeffadhaa. Waan namni hubataan jirretu jira. Mootummaan ol'aantummaa seeraa kabachiisaa. Oromoof Oromiyaanatu tiiksaa. Aangoonatu harkaa qabaa. Daangaan Oromoof Oromiyaas haa ta'u kan Itoophiyaa ana ilaallataa jedha. Oromiyaa dhaqee kan lolu yookaan minishaa yookaan humna addaa naannoo Oromiyaa yookaan raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan federaalaati, kan Itoophiyaati. Gaachana biyyaatii kan jedhamu jechuudha. Kan naannoo, ka gandaa, ka godinaa osoo hin taane kan biyyaa. Garuu kan afaan Oromoo haasa'u. Kam gudeeda harmee Oromiyaa irraa bahee gara Oromiyaa ergan. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo ajjeesee booji'u. Eenyu ajjeese? Ilma Oromoo ajjeese. Eenyu booji'a? Ilma Oromoo booji'a. Waraanni Finfinnee irraa isaa ta'u naannoo Oromiyaa irraa gara waraana bilisummaa Oromoo ergamee miseensa waraana bilisummaa irraa nama tokko gaafa ajjeesu ilma Oromoo ajjeesa. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Of course Oromoodha. Kan namni shakku takka hin jiru. Humni addaa naannoo Oromiyaa Oromoodha. Oromoodha. Minishaan Oromoodha. Oromoodha. Raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatti dhaqee yookaan ajjeesee yookaan du'ee uffanni isaa deebi'u suni Oromoodha. Eeyyan Oromoodha. Raayyaan ittisa biyyaa karaa ofiitti amaneen qaama isa ergeef amanamee dirqama ofii bahate qabsorra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Oromiyaaf gadi bahee sirni kun ummata kiyyaa hin taane jedhe achi lollee Oromoo. Ministeerri raayyaan ittisa biyyaa du'ee, humna addaa naannoo Oromiyaa du'ee, minishaan du'ee, abaa'oon du'ee, boohitti qe'ee takka gala. Harmee Oromiyaatti booha. Abbaa Oromootti booha. Obboleewwan Oromootti booha. Nama dhiigaan Oromoo ta'e. Kanaaf Oromoo ajjeesuu caala. Oromoon Oromoo booji'uu caala. Oromoon Oromoo hidhuu caala. Oromoon Oromoo doorsisuu caala. Salphinni kanaa olii hin jiru. Wallaahi wabillaahi tallaahi jala sararee isinitti hima. Miseensummaa dhaaba kamii hin qabu. Jibba dhaaba kamiillee hin qabu. Miidhama Oromoof Oromiyaa irratti garuu gadi bahee dubbachuudhaaf Rabbii gaditti qaamni ani hayyamsiifadhu never hin jiru. Kaayyoo manaa baheef qaba waan ta'eef. Kanaaf please warri mootummaa deeggartanii waraanni bilisummaa Oromoo diigamuu qabaa, dhiitamuu qabaa, ajjeefamuu qabaa, kufuu qabaa, fannifamuu qabaa warri jettan waan kana keessaa baha. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu hin danda'u. Kana jala sararaa beekaa. Waggoota 6, 7, 8 darbe
yaalee jira. Humni inni hin fayyadamin hin jiru. Liqimsi. Warri mootummaa deeggartan jechuudha. Warri nagaa hin feene. Mootummaa deeggartee jechuun waraana bilisummaa Oromoo guutuu jibbite jechuu kiyyaa miti. Warri waraana bilisummaa Oromoo illee deeggaraa barana bilisoomna, jaayitti aanu bilisoomna, asin seen asin bana warra jettanii mootummaa kana qofa sheexaana fakkeessitanii nagaa balaaleffattan waggoota 5 6 7 darbe kana mootummaa kana injifachuu hin dandeenye. Kana liqimsuu qabdan isinis.